Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u ijoollee baga nagaadhaan kara qophii sagantaa xaabitaa dhuftanii kun barumsa keenya isa 20ffaadha. Har'as Waaqayyo nu gargaaree ayyaana isaaf araara isaa nuuf baay'isee jennaan barumsa haaraa fidannee dhufneerraa nu waliin turaa jenneetu jaalala Waaqayyootiin isin gaafanna. Ijoollee egaa akkuma beekamu utuu sagantaa keenyan jalqabiin Waaqayyoon olii wajjiniin kadhannaa nuti kadhannu asirratti barreeffameera. Anaa wajjiniin dubbisaatii Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo waa'ee guyyaa har'aaf galatoomi. Gargaara keenya waan taateef eebbifami. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Ijoollee mata duree nuti har'aa barannu Waaqayyo Elshaadaayidha jenneetu walii wajjiniin baranna. Egaa kan nuun barannu har'as waa'ee Abrahaamidha. Seenaa Abrahaam keessaa seera uumamaa boqonnaa 17 irratti kan barreeffame isarratti hundoofneetu Waaqayyo Elshaadaayidha jenneetu walii wajjiniin baranna. Ijoollee mee seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 4 isa jiruun isiniif dubbisa. Ijoollee mee seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 4 isa jiruun isiniif dubbisa. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'atee ani Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun Waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'i fuula koo dura deddeebi'i. Anis kakuu koo anaa fi si gidduu nan dhaaba. Hamma malees sin baay'isaa jedheen. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi hin gombifame Waaqayyos isatti hin dubbatee jedha. Egaa ijoollee akkuma isiniif dubbisee ture Waaqayyo Abrahaamiin maal jedheeni? Ani Elshaadaayidha jedhe. Elshaadaay jechuun immoo Waaqa hundumaa danda'u jechuudha. Akkuma nama isinii dubbise Waaqayyo ani Elshaadaayidha jedhee Abrahaamitti dubbate. Elshaadaay jechuun Waaqa hundumaa danda'u jechuudha. Waaqa hundumaa danda'u yeroo jennu maal jechuudha laataa isa jedhu walii wajjiniin baranna. Seenaa kana keessatti Waaqayyo Abrahaamiin maaliif ani Elshaadaayidha jedheeni isa jedhu gaaffii yoo wal gaafanne Abrahaam nama waggaa 99 ture. Haati manaasaa immoo nama waggaa 90 turte. Namoonni kun namoota baay'ee dudulloomanii dadhaban natti fakkaatu. Egaa Waaqayyo immoo durumaa kaasee kan inni kakuu galaafii ture ijoollee keessan hin baay'isaa jedheetu akka ijoolleen isaanii garmalee baay'atanii isaanitti dubbachaa tureera. Abrahaamiif Saaraan garuu Abrahaam nama waggaa 99 ta'ee Saaraan immoo nama waggaa 90 taatee mucaa tokkollee hin qabanii turan. Yeroo kanaa Saaraanis waan abdii kutatte fakkaata. Sababiinsaa nama guddaa yookiin jaartii waan taateef mucaa nan godhadha jettee yaaduu waan dhaabdee natti fakkaata. Egaa akka seera uumamaatti immoo dubartiin tokko waggaa 50 dabartee jennaan mucaa godhachuu hin dandeessu. Saaraanis nama waggaa 90 waan taateef mucaa nan godhadha
jettee yaadaa waan turte natti hin fakkaatu. Abrahaamis immoo jaarsa dulloomaa waan ta'eef kana booda mucaa nan argadha Saaraarraa jedhees yaadee hin beeku. Waaqayyo garuu kutaa kana keessatti maal isaanitti himee ani Elshaadaayidha, ani Waaqa hundumaa danda'udha jedheetu itti hime. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa Waaqayyoo Elshaadaayidha. Akka seeraaf Saaraan mucaa godhachuu hin dandeessu. Garuu Waaqayyo immoo Elshaadaay Waaqa hundaa danda'u waan ta'eef Abrahaamiif Saaraan bara dulluma isaanii keessa Abrahaam nama waggaa 100 ta'eetu inni jiru, Saaraan immoo nama waggaa 90 taateetu isheen jirtu. Waaqayyo mucaa isaaniif kenne. Jaartiif jaarsatu mucaa godhatee jechuudha. Sababiin isaa Waaqayyo Elshaadaay Waaqa hundaa danda'u waan inni ta'eefi jechuudha. Kun egaa Elshaadaayummaa Waaqayyoo seenaa Abrahaam keessaa nuti barannudha. Kakuu haaraa keessatti immoo Yohaannis boqonnaa 11 yeroo dubbifattan dhugumaan Waaqayyo akka inni Elshaadaay ta'e nu barsiisa. Ijoollee namni yoo takkaa du'e du'aa ka'uu hin danda'aa? Hin danda'u. Utuu namni yeroo du'u du'aa ka'uu hin danda'a ta'ee namoonni baay'een maatii isaanii, harmee isaanii, obboleessa isaanii du'aa kaafatuu turan. Garuu namni du'aa nama kaasuu danda'us ta'ee humni du'aa nama kaasuu danda'u tokkollee hin jiru. Waaqayyo garuu du'aa nama kaasuu hin danda'a. Namni Alaazaar jedhamu tokko kakuu haaraa keessatti Yohaannis boqonnaa 11 keessatti du'ee guyyaa 4 bulee qaamni isaa tortoree yeroo ajaa'etti Gooftaan Yesuus gara boolla isaa gara awwaalcha isaa dhaqeetu Alaazaar ka'i jedheetu isa abboomee Alaazaaris du'a keessaa in ka'e. Egaa Waaqayyo Elshaadaay waan ta'eef Waaqa hundumaa danda'u waan ta'eef nama du'ellee du'a keessaa kaasuu hin danda'a. Seenaa adda biraa immoo seera ba'uu boqonnaa 14 keessatti waa'ee seenaa Musee yeroo dubbifannu Museen saba Israa'el ijoollee Abrahaam jechuudha yeroo inni biyya Gibxiitii fuudhee gara biyya Kana'aanitti geessu karaa irratti galaanni guddaan Galaanni Diimaa jedhamu tokko karaarra ture. Yeroos Waaqayyo Museedhaan galaana kana abboomi ittiin jedhee Museenis immoo akka inni galaana kana muka yookiin immoo ulee harka isaa keessa jiruun akka inni humna Waaqayyootiin gargar hire sagalee Waaqayyoon dubbata. Egaa galaanni silaa ciisaa ture ol dhaabbateetu ka'eetu sabni Israa'el galaana gidduu lafa gogaarra akka isaan ce'an sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Egaa ijoollee Waaqayyo Elshaadaayidha jechuudha. Uumamni hundumtuu Waaqayyoof hin abboomama. Uumamni Waaqayyoon ani siif hin abboomamu ittiin jedhu tokkollee hin jiru. Egaa Waaqayyo dhugumaan Elshaadaay Waaqa hundaa danda'udha. Kunis immoo Elshaadaay waan inni ta'eef akkuma uumamni hundumtuu isaaf abboomamu, kunis isaaf abboomamuu qabna. Akka nuun isaaf abboomamnuuf immoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Adda biraa Waaqayyo lubbuu keenya gara ilma isaa Gooftaa Yesuus fayyisuunsaa dhugaadhuma Waaqayyo Waaqa hundumaa danda'u ta'uusaa nu barsiisa. Ijoollee cubbuu keenyarraa wanti nu fayyisuu danda'u jira jettanii yaadduu Gooftaa Yesuusiin ala. Cubbuu keenyarraa fayyuudhaaf bishaaniin dhiqannee qulqullaa'uu hin dandeenyu, dhiiga horiitiin dhiqannee qulqullaa'uu hin dandeenyu, cubbamoota waan taaneef cubbuu keenyatti wanti nu fayyisu tokkollee jiraachuu hin danda'u. Waaqayyo garuu Elshaadaay waan ta'eef ilma isaa Yesuusiin nu ergeetu karaa ilma isaa Gooftaa keenya Yesuus nu fayyise.
cubbuu keenyattis bilisa nu baase. Sababiinsaa Waaqayyo Elshaadaayidha. Cubbuu namaallee namaa dhiisee nama fayyisuu hin danda'a. Kanaaf fayyisuun Waaqayyoo kuni inni kara ilma isaa nu fayyisee dhugaadhumaan Waaqayyo dinqii inni nuuf godhe keessaa isa hangafaa fi isa guddaadha. Adda biraa macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis Waaqayyo Elshaadaay waan ta'eef dinqii adda addaa akka inni raawwate macaafi qulqulluun nu barsiisa. Fakkeenyaa fi sagalee Waaqayyoo keessatti akka barreeffamee jiru Waaqayyo jaamaa banuu danda'a, Waaqayyo naafa diriirsuu danda'a, Waaqayyo hojii seexanaa hin diiguus hin danda'a aboo qabaarratti. Nuuniifis immoo aboo nuuf kenneera. Waaqayyo nuti namoota jaallatamuu hin dandeenye cubbamoota nu jaallateera. Waaqayyo kara ilma isaa nu fayyiseera. Waaqayyo immoo uumama hundumaa abboomeera, har'as in abbooma. Kanaaf Waaqni anaaf isin waaqessinu Waaqa Elshaadaay, Waaqa hundumaa danda'udha jechuudha. Ijoollee wanti isinitti ulfaate jira, wanti humna keessanii ol ta'e jira, wanti baay'ee hin danda'amu jettanii abdiitti kutattan jira. Waaqayyo Elshaadaay Waaqa hundumaa danda'udha. Kanaaf akkuma Waaqayyo Abrahaamiin ani Elshaadaayidha jedhee akkasuma dulluma isaa keessa mucaa isaaf kennee har'as Waaqayyo bara keenya keessa ammasii Waaqayyo Elshaadaayidha. Wanta nuun gochuu hin dandeenye tokko inni raawwachuu hin danda'u. Kanaaf garaan keenya Waaqayyotti baay'ee gammaduu qaba. Waaqayyoon immoo baay'isnee galateeffanna. Fakkii nuti asirratti fayyadamne Free Bible Image kan jedhamuun nuuf kenname isaan galateeffachuu qabna. Waa'ee isaaniif Waaqayyo haa galateeffamu, Waaqayyo immoo isaan eebbisu. Egaa seenaa gabaabduu har'aarraa maal barannaa yoo jenne Waaqayyo waan hundaa kan nuti gochuu hin dandeenye illee akka inni gochuu danda'u. Waaqayyo hundumaa akka inni danda'u. Waaqayyo aboo guutuu waaqarratti lafarratti akka inni qabu Waaqa hundumaa danda'u ta'uusaa seenaa har'aarraa barannaa jechuudha. Faarfannaan isinii faarfadha. Elshaadaay, Elshaadaay, Waaqa hundaa dandeessu. Elshaadaay, Elshaadaay, Abrahaamiif Saaraatti maqaatti geeddarte, kakuu isaaniif galtee isaaniif raawwatte, dulluma keessas ilma isaanii laatte, sodaa bara dheeraa isaan irraa kaafte. Elshaadaay, Elshaadaay, Waaqa hundaa dandeessu. Elshaadaay, Elshaadaay, seenaa namaatti geeddaruutti beekta, ishee dhabduudhaan haadha sabaa goota. Kan koos geeddarame argeera seenaani, anarraa fuuteetu ba'aa cubbuuf qaanii. Elshaadaay, Elshaadaay, Waaqa hundaa dandeessu. Elshaadaay, Elshaadaay, kanaaf siinan jedha jijjiiraa namoota, geeddartee argeera seenaa dadhaboota. Kan maalusii fi ulfinaaf galata, kanaaf jireenyi koo si duwwaa jajata. Elshaadaay, Elshaadaay, Waaqa hundaa dandeessu. Elshaadaay, Elshaadaay, kanaaf siinan jedha jijjiiraa namoota,
geeddartee argeera seenaa dadhaboota. Kan malusii fi ulfinaaf galata. Kanaaf jireenyi koo si duwwaa jajata. El Shaddai, El Shaddai, Waaqa hundaa dandeessu. El Shaddai, El Shaddai. Waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma immoo kadhannaa Gooftaan keenya Yesuus nu barsiise walii wajjiniin kadhannaa. Ammas dubbisaatii kadhadhaa. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeen keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu. Qorumsatti nun galchiin. Hamaa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Ijoollee waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo baay'isee isin haa eebbisu. Egaa sagantaan keenya YouTube irratti akkasumas Facebook irratti in argama. Nu barbaada isiniin jenna. Sagantaa Xaabitaa jedhaati. Yaada yookiin sirreeffamaan qabaa isiniif hin barreessuu barbaadoo jettan iimeeliin keenya asirratti barreeffamee jira. Akkasumas immoo barumsa ijoolleef kan ta'u wantoota adda addaa faarfannaa barreeffama adda addaa kan nuun qopheessine immoo saayitii kanarratti in argama. Egaa dhaxxanii ilaaltanii itti fayyadamtu jenneetu yaannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo keessan laattanii sagalee Waaqayyo waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaan keenya kanumaan raawwateera. Amma gaa yerootti fufummoo wal arginutti nagaa Waaqayyo keessa jiraadha.